Nagaa fi jaalalli ararri waaqayyoo hedduu fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo hundumti keessanuu har'a wanta tokko waliin ilaallaa jechuudha. Wanti nuti waliin ilaallu YouTube chaanaaliin keessan yookiin isin fudhatee yookiin ofitti paartineer jechuun yaa'u ofitti maatii YouTubii gaafa taate jettee wanta ta'e isii fida jechuudha. Viidiyoo irratti tokko tokkoon viidiyoo keessan tokko tokkoon monetization gochuu irra gizee tokkoon monetization gizee tokkoon irratti bantanii deemutu isiniif salphataa jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko congratulation jedhee gaafa YouTube achi deebisee fi jedhee viidiyoo ofii irratti tokko tokkoon viidiyoo ofii irratti maal godhu tuqaa oolla jechuudha. Ooni godhaate deemna jechuudha. Monetization doolaara irratti tokko tokkoon tuqaa deemna jechuudha. Amma fakkeenyaaf yaa'u an silkii jallisee jira olillee deebisee isiniif mul'isaa jechuudha. Al tokkoon yoo inni bootaa amma isin argitan kun gubbaa kanarratti jechuudha. YouTubein maatii YouTube'itti gaafa inni ofitti isin fudhatee jedhee nama kamiifiyyuu jechuudha. Nama congratulation jedhee deebiseef kamiifiyyuu barreeffama kanaa fidaafi jechuudha. Barreeffama kana gaafa inni fideefi jedhee dirqama viidiyoo kan kee hunduma isaa monetization gochuu qabda jechuudha. Waan ta'eef asitti maal jedhee jira congratulation your happy beginning accept into the YouTube partner program your can new monetization your video and access super jedha jechuudha. Amma viidiyoo kan kee hundumarraayyuu doolaara laakkaa'u yookiin saantiba qarshii argachuu hin dandeetta jechuudha. Inna isa kana jechuudha gizee tokkoon akkamitti viidiyoo hundumarratti osoo tokko tokkoon accept yookiin upload tokko tokkoon off on godhaa osoo ooluu osoo hin ta'in gizee tokkoon akkamitti irratti banachuu dandeettan kan jedhu jechuudha. Gizee tokkoon quba keessan akkana kun amma akkasin mul'isaa jiru kana godhaa ooluu irra gizee tokkoon quba keessan bichaadhaanii wanta takka ta'e bichaa bantanii fi achiin booda viidiyoo hundumaayyuu mallattoo doolaaraa irratti banuu dandeettanii kan jedhudha kan waliin ilaallu. Jalqaba akkuma inni congratulation jedhee isin deebisee ka'eeni iddoo gubbaa kana dhuftan jechuudha. Iddoo ammaan xiyyaan isiniif agarsiisu kana isa kana laaltuu jechuudha. Kun isinitti agarsiisaa jiru kana monetization video kan jedhu sana jechuudha. Gizee tokkoof irratti tuttu silkii kiyya dalga deebisee jira akkasiin mul'atuuf jechuudha. Kun asitti jechuudha. Ergasiin booda maal gootanii monetization video kan jettu sanarratti al tokko gizee tokkoof inni tuttu jechuudha. Akkanatti isin fida. Yoo inni akkanatti isin fidee jedhe maal gootu ergasiin booda waan lama barreeffama lama akkanatti isinii baasaa jechuudha. Barreeffamni lamaan inni isinii fidu isa kana akkanatti oloftu jechuudha. Quba keessanii akkana gootanii akkasitti ol qabdanii kaatanii yoo jettanii this later kan jedhu sana osoo hin taane monetization all videos new kan jedhu kana isarratti deebistu jechuudha. Kan gara jalaa kanarratti isarratti deeffannaan viidiyoon keessa hundumtinu al tokkoon jechuudha kan monetizationiin irratti hidhamu jechuudha. Inna isa garjala kanarratti al tokkoof tuqxu erga tuqxanii kaataniin booda wanta hundumaayyuu inni right isinii godhaa deemaa jechuudha. Right isinii godhee jira jechuudha. Jala kanatti wanta hundumaayyuu ergasiin booda jala kanatti inni wanta hundumaayyuu right isinii godheera waan sadii jechuudha. Gar jalatti as kuno ergasiin booda bootaa kana tuqxu jechuudha. Kuno gar jalatti erga akkasitti lammaffaa irratti raayitii godhatanii kaatanii boodana erga raayitii lammaffaa kanarratti erga deeffattanii kaatanii booda kunooti apply refresh kan jedhu kanarratti tuttu jechuudha. Kunooti gar jala kanatti jechuudha isinitti mul'ata. Kunooti iddoo xiyyaan laaltee fiigaa jirtu sana isa tuxxanii kaatanii hin eeggattu jechuudha. Erga isa tuxxaniitiin booda kunooti inni refresh isinii godhaa jira jechuudha. Viidiyoo hundumaayyuu ofii isaati kun akkuma argitanii
marsaa jira jechuudha. Kun amma ilaalaa sitti maraa jira. Upload video kan jedhu kana isa sana monetization godhaa jira jechuudha. Viidiyoo hundumaayyuu ofii isaatii irratti isinii fedha jechuudha. Isin akkasitti irratti bantaniiti silkii keessan banattanii tee'uu bicha baqa. Silkii keessanii bichaadha wanti isin bantanii lafa keettanii dhiiftanii baqa. Hunduma isaatu ofii isaatii isinii hidhaa deema jechuudha inni nu. Hidhaa deema waan ta'eef isin ammootu refresh gootanii silkii keessa refresh gochuudhaan gadi xaraguudhaan yookiin keessaa baatanii itti deebi'uudhaan yoo laaltanii ofii isaatiiyyuu inni nu monetization isinii godhee fixa jechuudha viidiyoo hundumaayyuu. Amma viidiyoo kanneen inni nu hidhuu jalqabe jechuudha. Hidhuu jalqabee haga inni dhumaatti akkasi jala bantanii dhiiftu. Haala salphaa ta'een akkasitti viidiyoo hundumaayyuu hidhachuu dandeessu isiniin jira. Kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaataa nagayaan naa tura turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isiniin jira. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Share gochuudhaan nama subscribe nama tokko isa kuma naaf fiduu danda'a waan ta'eef viidiyoo hundumaayyuu akkasitti wanta jiru waliin ilaalaa deemnaa. Nagaan naa tura turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye.